Eessa jirtaadha Sumayyaa? Muraadiin taa'ee gujjir. Miirinatti dhagaamaa jiru kun yoo isatti dhagaame jedheetiin isaa wal beellamee taa'ee isaa gujjir. Dhiisi gaagelleetii mucaan suma jaallata. Barsi dhabu sodaatiti malee silaasitti himata. Hundaafuu yeroo ni dhufetti himadhu rabbi jira. Hayyee geelee na dhufee jira. Siifan deebisaa? Choo. Uy, ililii naa fitte hidda takka galataaniiru. Waaw, hedduu takka urgaa ililiin immoo hedduu takka bareeddii galataaniiru. Rakkoon qabu kannaa kiyya yeroo jalqabaati kunis itti xiqqaata. Dhugaan kana sirraa neeni funaanaaf waan guddaadha galatoomii. Kuni kannaan ansiif kennu ka jalqabaati malee ka dhumaatii miti. Galatoomii hedduu takka maal siifaa dhufu? Waanuma feetee ajaji garuu yoo nadda walaniin deema. Hangasuu waan abdiin naan jedhe takka soosii wajjin haaseenatti tola. Hayyee tole abdiin maal siin jee naaf himime? Abdii wajjin wal agarree wajjin haasofnee atiif Muraad wal jaalattanii naan jedhe. Inni kamiin yaadee hoo maal jechuuf si gaafate kana? Ana jaalatana fakkaate saniif gaafii kana na gaafate. Maal jechuusaati? Akka anaa fi ati hojii jiru laalee nagaruu inni ati hariiroo akkam isaa wajjin qabdaa gaafii akkanaa inni si gaafata. Naaf inni hariiroo takka wajjin hin qabnu maaliif gaafii akkanaa akka na gaafate anaafuu naaf hin galle hundaafuu silkii tana dubbiseetiin dhufu. Hello. Hayyee Sumeetiyya maalirra waliin geessan? Akkuma ati jette geelee waa'ee abdiitti haasnaan akka inni garaa isa gubachaa jiru osoo argite. Annuman jenne akka garaan isaa gubatu barnuman beeka. Si dhabuu sodaateetiif malee barsi jaalata. Hundaafuu geelee taa'ee na eegu jira itti olaa deebi'u. Hayyee bakka. Deebi'ee garaa isa guba. Hayyee chaaw. Dhiifama si'eessiseeni? Rakkoon qabu nagayaa misila. Akkanas siidawaadhaati. Na dubbachuu jirta moo? Ay, homaa jechuutti hin jiru. Hundaafuu anniin deemu. Maal yaaddeeti isa? Sumee dhaabbu dhumee geessa takka. Baadhigi. Aboo isii jettee akkana na dhohite. Alatti maal ta'e? Obboleessa kiyyatu barumcoota kaaladhee. Maaliif nama dhaaf? Anuu naaf hin galle bar. Osoo dhiifaman gaafa hin deemtu akkam? Obboleettii naaf caaltii deemtu malee. Maal jechuu keetu? Kun dhiifama gaafa dhunaan jedhaan dhiifaman gaafa dhokkan. Amma mee maal haa godhu obboleessi kee namaa wajji waliin jira bar. Saan lamaan wajji jira maaltu si galchaati? Kee fedhellee yoo ta'e bira obboleessa kiyyaa. Atillee tanuma akkasii ati. हर जगह दिखो कभी Hiikoo? Wayyiin birshaa. Gizee baratte maal ta'uu feeta? An gisee baradhee doktora ta'uu fedha. Waaw! Hiikoo tiyya kaayyoo bareedaa qabda. Birshaatii gara fuulduraa maal ta'uu feeta? Anillee yoo rabbi jee gara fuula duraa injiinaraan ta'uu barbaada. Waaw! Kun waan bareedaadha. Kaayyoon ati doktorummaa filatteefoo maali? Doktora jaalalaatii fi ta'onni tayyaaltu. Waaw! Akkas taanaa waan bareedaadha. Ati yoo kaayyoon injiinara ta'uu keetii maali? Ani immoo kaayyoon injiinara ta'uu kiyyaa fi faamilii ijaarrachuu si wajjin. Kawwaliin facaafnee waluma naammanaa Rabbitu nuu jira barsi jiraanna Uumatu nuu jira barsi jiraanna Rabbitu nuu jira barsi jiraanna Uumatu nuu jira barsi jiraanna Kanuma tiyyatoo murtiini
ko si waliin kannoo kananii ko. Kuni hundi kaayyoo kiyya. Waaw, kaayyoon kee ajaa'iba. Ay, naaturi daamisa namna kun. Ay bulchaa as jirta maala sii goota. Eebar kaleessan dhufe. Akkamitti nagaa keeti? Duba bakka irraa dhuftee yoo nagaa. Nagaa. Hay, isaan kunoo yoo meeshaa kana tapha eegalan. Oo isaan baantaa isaan barturanii jiran. Akkas taanaan kootu bakka tokko waan si hojjaa soo jira. Keenuun bulchaan faan dhufanii. Hayyii nukas. Bulchaa jirtaa? Eessaa baate bulchaa? Maal ni baddeera? Maal abboleettii bishaan kana barbaadde moo? Dheebodheetiin jira. Dhuguu danda'a? Hayyee dhuguu ni dandeessa taa'e. Maali nama hedduu dadhabee fakkaata? Aawoo dadhabeetiin dhufee dalagarraa amma bahaatiin jiraa minna beeytaami. Waliin deemnee yoon si bashannansiisee. Aawoo yoo ati na gaabbastee rakkoon qabu haayaanu. Bakka anu qas. Hayi maaliif dhaabbatte? Ay dhufee bakka. Murree michuu wanta hojii turtan sanii miti? Tanaaf naa hunda keenya kan. Niin deemee misi bira. Hayi maali nama baay'eetu akkasiidha moo? Eeyyeen namaan duraan beekuutas keessa jira. Ati yeroo hundaa si taphataa? Dhabee sitti akka barte immoo? Durumarraa waan taphadhuuf hin beeka. Xiyyaan hangaa naa hojjette fettulleen eeggannee gartee dhiiraan deemmatti har'a. Si jarjaree gadhiise bar. Bakka akkas taanaan amma yaada tokkoon naa dhufe. Yaada akkamii? Sanarra dhiiseeti. Dhamni har'aa akkam fakkaata? Hayi maali maal taate? Ay homaan taane. Maali tuffii namaati moo nama nagartu? Aboo bayyaanii baanaa kootu. Sumayyaa gad dhaabbadhu dhimma kana na hubachiif. Muraasni nu hubachiisu na jalan deeminiin. Na hubachiifte akkamiin na hubachiifne gad dhaabbadhu qaa. Wanti hubachiisu tokko illee hin jiru deeminiin. Sumayyaa waan murteetan murteessiteef hanganaa himtuu si gadi hin dhiisu naaf himi. Hayi maal godhu namni argaa jira. Bakka dhiifama naa godhe anta namaan hangalchu hanga itti dhiifama naaf gootu bakka kanarraan ka'u. Dursa kayitiin dubbanna hayyee ol kee lafa ergin kee lafa ummatan itti haasuuf naa kee. Hayyee naa himi dhimma kana waan murteessiteef naaf himta. Yeroo sitti kutteessi muraadhaan dhiifama si gochuus hin danda'u dhimma sanis itti himuu hin danda'u. Hoo maal taati hiriyaa kiyya? Gaafoo na dhiisime. Anduraanis siime akka mucayyoon tossimitu. Ati dhugaadhee akka hiriyaati yaan naaf himtee turte. Dubbiitii dhaga'uu diddee kunoo har'aan tan akkinis hin jetini. Dubbiitii waan dhaga'uu hin dandeenyeef homaa takka si gochuu hin danda'u carraa gaarii. Wayi hikmaan taniin an hiriyaatee eeyyee abdaddee sarara akkana keessa na dhiistee na biraa deemte. Siin barbaaduu ture bara. Tole maaliif na barbaadde hoo nagee miti? Hedduun miidhamee jira. Namaan jaaladhuun illee miidhameetiin jira. Na dhageessaa obboleessa kiyya. Jaalalaan miidhamuu waanuma jiraati. Ati ilma dhiiraati. Miidhamtee jirta akkaan si agaru kanitti. Garuu ati miidhama kee kan akkanumatti hin dhiisin. Har'a hiriyoonni keetis duuda si galanii jira. Namni ati jaalattus duuda si galee jira. Kanaafuu isaanirraa fagaadhu dalagadhu jijjiiramii
Gaafa ati bakka takka geesse isaan hundi dhufanii akka isaan dhiifama si gaafatan abdii guddaan qabu. Kanaafuu namni na dhiisee deemettee hamileen sin cabin. Namni har'a si boochisee boroo booya waan ta'eef. Kanaafuu kun dhaamsa obbolummaati. Galatoomi. Koon qabu annama jijjiirama kee arkurraa annama tokko. Jabaaddu hojittis jabaaddu kanaan siin jira. Rabbi siif haa laaffisu. Ilma namaa namni gizee jaalalaa fi hinaaffaan itti makamte waan qabatuu fi waan dhiisu addaan wallaala. Aboo ammallee sadarkaa kanarra jirta? Har'allee hin jijjiiramtu? Okay, maal ajaju? Munna takka. Tole ammaan si fida. Guyyaa boqonnaa kiyyaa si wajjin dabarsuudhaaf hedduu takka natti tola. Anilleen si hojii dabarsuu kiyyaaf hedduu takkaan gammachuu qaba. Duuba hoo torbee darbe hojiin kee akkam ture? Bareedaadha. Har'a reeftii kiyya si wajjin dabarsuuf hedduu takka natti tole. Dadhabeetiin jira mana kanaa waan qabbanaa'oo maal qabanii? Wanni hin jirre hin jirtu anuu yeroo baay'ee asiin fayyadama. Si beekamoo maaliif akkana nu laala? Eenyu waan ta'oo? Wal beeytamoo maali isaan? Maali akkanatti nuu? Ifa motora kiyyaaf. Tole. Aboo isaanirraa dhiisii waan dhugnu nu ajaji. Tole. Koottuma yeroo takka. Okay, alagaa dhufe. Tole baga nagaan dhuftan maal isin ajajamu? Aboo ammallee sadarkaa kanarra jirta? Har'allee hin jijjiiramtu? Tatiyyaa siin galchu waan ajajachuu barbaaddan natti hima. Akkam isa goggodhasaa? Dhugaan isaaf hin galle. Baay'izawwee atiif inni isa wal beeytan. Waa'ee isaan ayyaadachisiin inarraa dhiisime. Maal taate boos? Arawu maan taane ijoollee tanaa nama faccise dhagee jabeeffame. Tole hayyee maal isin ajajamu? Kun akkam goggodhatasaa? Sun bara abbaa manaati. Kun akkas ta'uu hin qabu. Akkamitti hin taane namni dalagatu barnuma jijjiirama. Duraan akka xiyyaa ture amma immoo abbaa manaa ta'ee jira. Har'a namaa laaltanii nama madaalina. Namni dalagate numa jijjiirama. Hundaafuu galatoomi yaanni kee bareedaadhaa juusa takka nuu fidi amma. Yaada bilchaataa kana nuu kennu keetiif hedduu takka galatoomi. Isaallee dhiifama nu gaafadhu. Tole rakkoon qabu isaas isiniif itti hima. Ajajamteefi? Ajajameefiitiif hin jiraa fi sillee dhiifama gaafattee jirti. Kasanaan bareedaadha waan isaan sajjatan fuudhii geessiif. Tole hayyee. Dhiifama si mufachiiseemi? Rakkoon qabu atummaan narraan harin malee bareedduu tiyya. Waaw bareedaadha. Dhamdhamni isaa bareedaadhaami? Maaliif irraa dhaabii bakka takka fixuu deemtaa? Hedduu takka tola. Haanaan kaffee yeroo kamiyyuu filannoo keessan godhadhaa. Baddoonyota keessan wajjin ta'e hiriyoota keessanii dhuftaniitiin juusa qaqqabbanaa buna dhuguu ni dandeessanii. Tajaajila akkamii kennita? Tajaajilli keenya bareedaadha waan hawaasni fedhu. Ergaa biraa yoo boolee dhuftan hanaan koffii bira boqochaa qilleensa gaarii argachaa juuzii buna waan adda addaa fayyadamuu dandeessanii koottaa jechaa jirra. Iddoon argamu keetii? Afnaan moolii jala hanaan koffii jala. Ayyee hanaan koffii yeroo kamiyyuu filannoo keessan godhadhaa. Mee eessa jirtan mul'atu? Fee jira. Garagali si harkee kootu. Haay. Akkam jirta? Fayyaadha akkam? Nagaa qabdaa? Nagaan qaba. Maal gubattaa ganaa gubattaa? Wallaahi firoo sumayyaa dana garaa kiyya naguu jecha mee ilaalime.
akkanatti arguu caalaa maaltu goraa nama guba. Akkamitti ijjetii duratti dhiira biraatti akka rarraati. Atis numa agartaa tuffiin kanaa waliin jirti. Saahiba kiyya. Wayii. Sootajii. Hayyee. Kitilaan kun mucaa warra abbaa qabeenyaatti ni beeytame. Sumeen garaasi gubuu barbaaddeeti malee si jaalatti. Ifiin si kabachiisetteeti malee sumeen si jaalatti bar. Tolee duba isii akkanuma laalee dhiisuun qaba. Qoy. Kanaaf furmaata tokko jira. Hiikmaa ni beeytame. Eenyuun beeka. Isiidhaan kottu yennaan. Ati hiikmaa wajjin ija Sumayyaa duratti akka waan jaalala haaraa eegaltetti if garsiisuu qabda. Yoo isin lamaan waliin agarte isii yoo garaan ni gubata. Qoy ati obboleettiin qabdu? Daqiiqaa 15 kana keessa yoo maallaqa hiyyanaan kennine ani mucaa dawwalee himuu kiyya. Wayis maaltu na galchisa keetiin deemaanii? Ishi siifan kenne taa'e waan feetan siifan kenne. Hello Sume. Wayyee. Ni dhufta moo hin dhuftu? Daqiiqaa 15 keessatti hin dhufne taate ani mistira kee ammaan tana gurbaa sanitti himuu kiyya. Maaloo rabbi sodaadhu dhufaatiin jiraa bar. Saniifuu ammaan tana akka dhuftuun barbaada. Hawaan biraa maalin sirraa barbaada? Kunoo manarraa gabbeetiin jiraa bar. Yeroo hin qabu dafi. Dhufeetiin jira. ነበር በጠዋት ከቤቷ ሄጄ ልጠራት አባቷ በሩን ከፍቶ አለዋት ምንድነው ይሄ ሁሉ Qoy ati maaluma narraa feeta? Dhuftee? Kaayyoo kiyyatti maaliif gufuu taata? Qoy ati obboleettiin qabdu? Obboleettii tiyyeetti obboleettiin geessilaa akka keetii kana taate mataa isiitiin si basheessa. Maal narraa feeta? Amma maal narraa feeta natti himee? Mucaa dawwalee fiitiin jira ammaan tana akka inni dhufutti himeetiin jira. Saniifuu ammaan tana naa kennita. Daqiiqaa 30 si kenne. Daqiiqaa 15 as fixeetiin jira. Maaluma yaa rabbii xiyya nama kan nara keessa. Daqiiqaa 15 kana keessa yoo maallaqa hiyyanaan kennine ani mucaa dawwalee himuu kiyya. Wayis maaltu na galchisa keetiin deemaanii? Ishi siifan kenne taa'e waan feetan siifan kenne. ምን እያለች ነበረ? አይ ምንም አላለኝም። እሺ ትላንትና የደበቅሽኝን ነገር ንገሪኝ። ትላንትና? እሺ እነግርሃለሁ። መኪናው የሆንኩት ታማሚ አግኝቼ ስለይ ጠፋረ ማመዴ ፍቅር ቤቴ ድረስ ተከተለኝ በአንድ እይታ ወደድኩሽ ኪትላይ ስጅር ሄሎ ሱመያ አማን በከ ወጅራ ቤቴ ሙጅራ ደፊ ኾቱ ሲን በርባዴ ማሊ ነጋምቲ Nage akhotu gisee dhuftee sitti himu. Hayyee niin dhufa ayisii jirta. Bakka dheengadda wal agarsiisanii hin jira dafii kootu. Hayyee haa dhufe. Daangaa qabaa barmiidhamne dhumni isaan foluu namni. Dubbii dheengadda sana kam goote? Si beekan. Dubbiin teenaaf waa taatee miti. Duuba waliin isin agarte jechuudha. Akka ajaa'ibaatti malee. Maaliif akka jajjaltee ni amtan? Waaniin akkana jarjaree siyaameef muraad irraa kafalachuufi. Duuba tanatti fayyadamtee muraad irraa kafalachuu barbaadda? Muraad akkan jaaladhu osoo beektu ati natti hin dhiyaanne. Beekoo an akka isaa wajjin adda baatanii beeka malee akka isaa wajjin walitti deebitanii hin beekaa? Tiyyaaftan ta'e asuman lafa kaayiti. Hikma akkamitti akka isarraa fageessu qofa natti.
Hayyee rakkoon qabu. Ati yoo oolmaa kanatti oole maal naa gochuuf hin Ani gama kiyyaan waan ati barbaadde si gochuudhaaf qophiidha. Tole ani samarraa kaasee hojjechuudhaaf qophiidha. Siif haa laaffisu. Tole waan hin rage dawwaleen si beeksisa. Akkana dhakaa takkaan shimbirroo lama dhahu jechuun. Atis guyyaan kee dhiyaateera. Namni ani fogootti barbaadaa jiru fuula kiyya duraayyuu na dhufee taa'ee jira. Murree maal dhufne irraa? Maal kun ammaa as keessa na eegu jirti. Akkas taanaan ol gorree haa dubbisnu. Ndee tuna kan godhatti sila? Jaalala koo maddee miira koo na waaloo amma ifanaaf ta'ee. Dhiifama si tursiiseemi. Akkuma qabutiin intalli akkami kan godhatti sila? Isii baan taa'e isin irraa dhiisi. Sababa kiyya akkana godhatti mi? Ni ishee nuu itti saniifi. Kennanii hawwiyaa gadaala. Hello. Eenyu? Kittilaa naan jaan ati naan beektu. Wanta kana ajamee si bilbile. Tole maal ajamte? Muraadii wajjin akka wal barsiiftuun barbaadu. Tole rakkoon qabu waliin si barsiisa. Tole yoo walaa agarru. Hayyee yeroo naaf jitanaa si dawwala. Hayyee. Gurbaan kun maal godhuu barbaadeeti? Dhimma maalii sitti menatti mime? Dhimma maalii sitti menatti mime? Dhiifama si tursiiseemi? Rakkoon qabu baga nagaan dhufti. Muraadoo yaameetiin jira dhufu jira. Na gargaartee Muraad akka sodaachuun nun barbaada. Maal jeetiin sodaachisa? Maal yaaddeeti? Muraan hiriyaa keeti akka inni midhamuun barbaaddaa? Hin barbaadu. Yaadna kanaaf hin galle maal jechuu barbaaddeeti? Ani yaadni kiyya sii galuu baatus siif hin ibsa. Yeroo Muraad dhufe Sumayyaan akka warqaa baafattee biyya alaa deemtu itti himi. Tole. Muraad dhufaa jira. Baga nagaan dhufti asi barbaadu isa. Khitalaadhaami maaliif na barbaada? Dhimma inni si barbaaduuf dhimma Sumayyaati. Hello. Nudhi akkamoo nurraa fagoo jirtu? Dhufeetiin jira naannoo keessaniin jira. Mee hayyee si agareetiin jira. Hayyee. Yeroon qabu waan isa keessa jiru hundayyuu baase haa? Hayyee ani isaan biraan jira ati nurraa fagaadhu dhaggeeffadhu. Silkiin cufiiniti deemi isaan biratti deemi waan isaan jedhan hundayyuu dhaggeeffadha. Dhimma kana sitti himuudhaaf si barbaada. Natti mee jira. Dhimma maalii sitti hime natti hime? Dhimma maalii sitti